Imaamanni qunnamtii alaa keessaa daldallaan damee turizimiitii fi investimentii birmadummaa biyyaa ijaaruu fi mirga lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa kabachiisuu irratti ka xiyyeeffate ta'uu dubbi himaan Haajaa Alaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin ibsaniiru. Itoophiyaan faayidaa biyyaalessa ishee kabachiisuudhaaf qajeeltoo kennanii fudhachuutiin mirga kanneen biroo kabajuun akkasumas walqixxummaa fi wal kabajuun hojjechaa jiraachuu ishees eeraniiru. ዓለም አቀፋዊ አህጉራዊ አገራዊ ጉዳዮችን ለውጦች jijjiirama dhimmoota idil addunyaawaa biyyoolessaawaa fi ardii galma godhate hojiilee hojjetamanidha. Keenyaaf haalli Afrikaa keessa jiru maali? Haalli addunyaan keessa jirtu fagoo dhiyootti wanti jiru ibsamee hojii hojjetamuudha jechuudha. Faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf hojii biyya alaatti hojjetamuudha. Hojiin kun ammoo biyya keessaan kan deeggaramuu qabudha. Damee diinagdee keessaa dimokiraasii walitti dhufeenya ummataa ni cimsa, akka saffisu ni taasisas jechuudha. Jijjiiramoota biyyaalessaa ardii fi idil addunyaa yaada keessa galchuun raawwii imaammata hunda galeessa qunnamtii alaa irratti akka argamtu Ambaasaddar Diinaan himaniiru. Biyya keessattis diinagdee ijaarsa dimokiraasii walta'iinsa biyyaalessaa uumuun faayidaa biyyaalessaa keessa kabachiisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kaasanii haala jijjiiramni biyyaalessaa fi idil addunyaawaa uumamaa jiru irratti ministeerichi faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan kabachiisuu fi riiformii dhaabbataa biyyattii madaaluun adeemsifamaa jiraachuu ibsaniiru. Haala biyyaa fi addunyaan irra jirtu hubachuun rakkoo fi faayidaalee addaan baasuun faayidaa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf bahee hojjetamaa jiraachuus himan. Raawwii imaammatichaatiifis waajjira muummeettii fi imbaasiiwwan biyya alaatti argamanitti fooyya'insa caasaa taasisuun hojiin dippiloomaatotaa gahumsa qabanii fi humna namaa guutuun hojjetamaa jiraachuus eeran. ዓለም አቀፋዊ አህጉራዊ ዳይናሚዝምን Riiformiin kun haala addunyaa fi ardii kan bu'uura godhate jechuudha. Haalota ardii akkamiitu jira jedhee erga isa qaaccessee booda rakkoolee akkamiitu jira, hireen gaariin hoo maaltu jira jechuun erga kaa'ee booda faayidaa Itoophiyaa karaa kamiin eegsisuu dandeenya jechuun kan hojjetamedha. Leenjisuu fi gahumsuun caasaalee sirreessuun humna namaa gama saniin ramadaa hojjetamaa jira jechuudha. Humni namaatii fi ramaddiin dippiloomaatotaa imaammata alaa sirnaan hordofuun dhimma idil addunyaa qaacceessuu yaada keessa kan galche ta'uu Ambaasaddar Diinaan himaniiru. የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የተረዳ faayidaa biyyaalessaa kan hubate, kanas kan hubatee fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf eeyyamamaa kan ta'ee fi dandeettii gaafataa jechuudha. Leenjiiwwan kanaaf barbaachisan hanqinootas ilaalcha keessa galchuun garuu faayidaa biyyaa sirriitti kan hubate imaammata alaa raawwachuuf dandeettii kan qabu humni namaa qophaa'eera. Ramaddii ambaasaddaroota Itoophiyaan dhihoo kana taasistee gahumsaa fi dandeettii yaada keessa kagalche ta'uu ibsanii ambaasaddaroota faayidaa Itoophiyaatii fi fedhii ishii raawwachiisuu ni danda'an jedhaman ramaduu isaatii kan hubachiisan. Ambaasaddaroonni muraasni ramaddii keessa jiran osoo iddoo itti ramadaman hin deemin biyya keessa ta'anii fedhii fi faayidaa biyyaa kabachiisuudhaaf akka hojjetamaniif itti gaafatamummaan kennamuu fi ibsameera. Imbaasiiwwan iddoo muraasa jiran immoo humna namaa xiqqoon iddoo bal'aa akka waliin gahaniif kallattiin kaa'amus himaniiru. ተደራሽነትን እና ብቃትን waliin gahinsaa fi dandeettiin lakkoofsaan garaagarummaa qaba. Lakkoofsi waan tokko garuu qulqullinni murteessaadha. Haala kana fakkeenyaaf iddoowwan tokko tokkotti ambaasaddaroota achi hin jirre garuu as ta'anii ambaasaddaroonni bakka bu'an kan itti hojjetan, iddoo tokko tokkotti garuu humna namaa xiqqoon garuu bal'isanii kan hojjetan, qusannaas xiyyeeffannaa keessa kan galchedha. Wanti ijoon imbaasiiwwan lakkoofsi sirrii hin jirretti humna namaa baay'ee qisaasessuu hin barbaachisu. Sirnaan itti fayyadamuu qabna. Riiformichi guutumaan guutuutti xumuramee gara hojiitti akka galu ka himan dubbi himaan gara fuula duraattis fooyya'insa yeroo waliin deemu yaada keessa galchuun raawwachuun akka danda'amus dubbataniiru.